Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ውድ የተከበራችሁ አድማጮቻችን ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ጅረ ጅርቱ ilmaan oromoo akkam fayyaa qabdu harka fuune nagaa keessanii nageenyi biltsiginna waa hundaaf akkam isin nagaa qabdu jirtu an hajiratu ya ilma oromo guyya har'as gudi ajaiba dubbi ajaiba qabanne dhufne jirra an ha dhuf kotta seena ilma oromo bakka jirtanii haga ummanni seenu kaaset raaya haraw kana waliin turti gari wa salamu ala sahibul qur'ani جانا خلق محمد نبرك رحمتاني صلاة من المولى والسلام على صاحب القرآن جانا سينا شير برا فضلوا نبرك رحمتاني ونندد بيه سيادة جيسو gudi ajaibat kira guyara Osenati share goda nam ulma rubu hunda bidati wa ajaiba sini naras قلبك ينو فجريسو ونوف كن تقوى في ماني جالا خلق محمد نفرقت رحمتاني ربي بلاكنا وملي ينبوسي ظلمي عندي مران ننقق بابسي موتين عندي علماء إسلام بيا باسي بيكا بيكم سيسامة النقاسي مسلم وجبيا ورهنا التياسي يردفت وتمنتين دوتي بباسي مؤمن دوتكم تملبو باسي من جراكو بيبي يرى فجاسي الدنيا دبجو متيوم حساسي أركادي سينيو كباسي كوانم تنتيني جالا خلق محمد مترينا نقول متريسين وانا جايبه كان تقول بربادم يا كما دنامني إسلام ما أتمنى لغان سين ديمقراسي للبنا فلا مسلم وتاتو سوفنا شر أمة غربي تو يوم دقنا قوتون جاهلية نرتي والتانا دولان بإسلام فلاتيني تانا سببتهم مدبلا ما كان أبا كيسان باسي Itu oleh share berapa? Share berapa warna jaibat kira? جالا خلق محمد Oji siga tukir party sini himna tetap. من المولى Gudi ilman OBN ni warra bentuk OBN ni sini himna tetap aja pun. جالا خلق محمد نبرك رحمتاني ربي النبي بوسون وعمل سيتني بيا بور ما جدمت يودك Anha baru tetis sini tak mani keti. مسلمون نجد كود لقوساني كم تاني تدولي أمني قراني Share pula. Awan ajaibat kira atas. تكت قراني Yomu aja dah itu, wan rahasa itu. Aga party, aga warri kuntura fi, warri siga tokkor party naga jitu, warri rahasa itu. Ahlin wa sahlin ana hadu fuka sabit ke jita raya keti. Naga kabda. An hadu share pula. Akkas jedha yaa ilmaan oromoo kootii jirra jirtu akkam fayyaa keessanii nagaa qabdu bakka jirtanitti akkam soomaa akkasumas koronaan walitti akkam jirtu koronaan akkam naannoo keessanitti yeroo ammaa akkasumas ilmaan oromoo kan biyya keessa jirtan anaa jiraatu
rabbiin koronaa isinirraa haa qabu. Akkasumas ilmaan cunduraa ilmaan goobanaas rabbiin isinirraa haa qabu jechaadha guyyaadha. Waan muraasa atis baga dhuftee naa dhufu saafichoo. Waan muraasa kijibaa fi oduu warri cunduraa guyyaa har'aan nu dabarsanirraa illee waan muraasa dubbadhaa. Ta'aansee waa'een hooggantoota miidiyaa OBN miidiyaa boqqoolloo akkuma duraan jedhan sanis waan jirtu isin himnaa. Waan muraasa itti deebi'ee waan yeroo ammaa deemaa jiru kana walitti as fuunee achi fuunee boksii wal dhoofneetiin hundaa isin himaatii na waliin turraani waa baay'ee hubattu jedhee abdii qaba. Itti dhiyaadha. Guyyaa har'aa jalqaba waan irraa jalqabnu waa'ee maal irraa jalqaba jedhee buzee. Guyyaa har'aa waan irraa jalqabnu waa'ee mootummaa cunduraa. Mootummaan cunduraa ilmaan Oromoo ajjeesaa, ilmaan Oromoo kaan hiisisaa, kaan mana hidhaatitti guurteetiin itti taphataa itti roorrisaa, daa'imman ajjeesaa, guddaa xiqqaa rasaasaan ajjeesiisaa deebitee guyyaa har'aa fakkeessaa kijiba ofiitiif akka warri badhee miidiyaa tolfatanii miidiyaa 3-4 uf dura kaayaniitiin dhiiga akka kennan nu agarsiisan. Waan kanniin nama ajaa'ibsiisa. Shimallis Abdiisaa dhiininni guuttatee jismii guuttatee taa'uun guutuun isaa kan ilmaan Oromoo irraa saame hatee nyaate waggaa 27 wayyaanee waliin nyaataa baanii garaa deeddii udaan garaa guuttatanii guyyaa akka waggaa 27 irraa akka gaaf ergamuu wayyaanee jalatti ergamuu jalqabdeerra hanga guyyaa har'aatitti ilmaan Oromoo nyaataa saama akka bineensaatitti ajjeesisaa duraan ergama wayyaanee fudhatteetiin ummata keenya fixaa baate amma ammoo wayyaanee jalaa qabsoon ilmaan Oromoo 5,000 ol itti wareegamte itti dhumte qabsooftee ilmaan Oromoo ergama wayyaaneef jarra ergamaa taate turte jalaa baaftee jennaaniin ufiisis aangoo qabattee eega jette akkuma yeroo duraan baratte akkuma mallasaan barsiisetti kaan ajjeesa lafa kaan saamanii qotee bulaa kennaa qotee bulaa ilmaan Oromoo harka saamaniitiin diina dabarsanii gurguruun hatanii nyaatuun ilmaan Oromoo ammas dararaa jirti. Dararaa kana guutu darartee ka waggaa 27 darartee fi ka amma darartes jara hanqateetiin har'a ammoo akka waan nama ummata biyya saniiti yookaan ilmaan Oromootiif yaaddeetitti dhiiga kennuu nu agarsiifti. Miidiyaa 3-4 miidiyaa qabanii ka kijibaa fi waan jarri afuuftu hanna jaraa dhoysanii waan takkaa jarri akka addunyaan waan gaarii hojjetaa jirtu biyyi sun geggeessitoonni biyya sanii waan gaarii hojjetaa jiran jedhanii waan babbareeda keessaa fuute dhiiga kennuu waan guddaa addunyaa biratti waan ta'eef san baaftee nu agarsiif. Kijibaa fi shiraa fi hannaa fi saama jaraa namni addunyaan hin beeytu warri hin beeyne homa jarri ummata saniif yaaddu ummata bulchitu kanaaf yaaddu itti fakkaatu waan miidiyaa 3-4 qaban kanaan kijiba gabaasaa ummata duratti agarsiisan addunyaa fuul duratti agarsiisan. Homaa miti hin dhagahamu sirriitti yoo hin dhagahamin warri yoo hin dhagahamin natti hima yoo hin dhagahamin rakkoodha. Waan ta'eef kana nu himan Shimallis Abdiisaa kiyyanaa ciiseetiin akka waan gaarii ummata Oromooti ummata biyya saniitiif hojjetaa jiruutitti akkana dhiiga kennuun barbaachisaadha. Warri dhiiga hin kennin illee dhiiga kennaa jedhee nu himti.